Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsaan boojjalatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan mandaran jiru safaran jiru keessatti nagaa guutuun qaba nagaa keenya baay'ee Kiristoosiif galanni haa ta'u isinii jira akkasumaan hordoftoonni obsee amboo jalatti argamtan like share subscribe gochuudha warreen na deeggaraa warreen na jajjabeessaa jirtanii eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisuun isinii jechuu jaaladha akkasumaan immoo warreen maatii kiyyan taane viidiyoo kiyya jalqaba ilaaluudhaan dursa like share subscribe gochuudhaan nabukkee dhaabbadhaan isinii jedha wal malee humaan qabnu walaa jajjabeessuun isinii jedha dhiifamas immoo isinirraa badee jira samoona kana viidiyoo hojjechaa hin jiru yaani kan maduraa qabu gaggallakkisa malee viidiyoo of kiyyaa fi yaada Noin obboloonni kiyya koomentii naa barreessan irratti yoo inni immoo yaada biraa irratti viidiyoo kan hin dalage hin qabu dagalagees hin beekun isinii jira kana booddee immoo guyyaadhaan sa'aatiidhaan jecha keessaniif koomentii isin naa barreessitan jala deemee ilaalee viidiyoo irratti isinii hojjechuudhaaf qophii ta'eeraan isiniin jedha akkasumaan warri maatii kiyyan taane like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha maaliif hojjettanii like gootan malee koomentii gootan malee share ho waliif gootan malee namni tokko lafaa ka'ee yaada qabu beekaasaa ta'u walaalaasaa ta'u namaaf hin qoodu jechuudha anoo fi kiyyaa beekeetuun ta'in mudannoo obboloota kiyya mudatanii akka isin hin mudanneef obboloota biyya ambaa keessa jirtan batalaa obboloota shamarran dhugaa waaqayyoon isinii dhaamsa guddaan isiniif qaba jechuudha kanaaf kanammoo waliin kan akka singeessan kan gochuu danda'u anis akkuma keessan jalqaba shamarri biyya arabaan jedhaman ture gooftaa Kiristoos Yesuus Kiristoosiif haa galatu kunoo har'a nagaadhaan maatii kiyyatti na deebisee kunoo biyya keessa taa'e isiniin immoo ijoollee biyya arabaa jiran jechuu kiyyaaf dhiifaman isiniin jira maaliif hojjettanii carraan gaafa isin ga'ee gara biyya keessanitti galtanii maqaa baqattummaa kana isinirraa buusu waaqayyotu beeka kanaaf obbolootan kiyya warreen biyya ambaa keessa jirtan dhiirattuu dubarattuu obboloota koo wal malee homaa hin qabu fira hin qabdan maaliif jettee obseenaan jechuu dandeessu mucayyoo tokko har'a karaan deema jechuudha waaldaa coomsalootii har'a arbiin beektu jedhee jaada waaldaa dhaqee yeroon ba'u mucayyoo tokko arge jechuudha mucayyoo sun argee daandii waliin deemne jechuudha achumaan asumaasaa keessa baay'ee bakka jira miti baay'ee cannaqamaa deemti maal taateen jedheen akkasittiin abbaa warraan qaban ture abbaa warraan kiyyaa jalqaba biyya hambaatti na hergee jette yaa obboloota kiyya asiinis kaadhu achiinis kaadhu obboleessas ta'e haadha abbaa keessaa ta'u alagaa kan itti heerumte jechuudha eenyuyyuu dafqa kee nyaachuuf si gurgurachuuf dugda duubatti hin jiru yoo ati harka kennuufi baatte malee yoo ati harka kenniteef yoomiyyuu akka harreetti dugda keerraa nyaatee jiraachuu barbaada alagaan garuu ati dubartii cimtuudha ati dubartii jabduudha taanaan eenyuyyuu hin jaalatta hin kabajaa fe'ii keen ala eenyuyyuu biyyaa si baasuu hin danda'u eenyuyyuu dirqaman si hojjechiisuu hin danda'u tokko wantin isin dhaamu barbaadu mucayyoon kun maallaan jette seetanii waggaa 7 hojjedhee jette waggaa 3 biyya Beerut hojjedhee lafa bitee deebi'ee dhufee jette deebi'ee waggaa 4 immoo biyya Dubaayin hojjedhee jette waggaa 4 biyya Dubaay hojjettee yeroo ishiin dhuftu namichi mana hijaara jedhaani mucaa tokko qabdi jechuudha mucaa tokko qabdi mucaa sana warra ishiitti kennitee deemteetti mucayyoon kun nama biyya tokkooti nama gandaati wayii jedhiina nama hollaati ishii fi namichi hollaa jechuudha hollaa walirraan fagaatan enna achiin mucaa kiyya gargaariin jedhaanii haadha kiyya viidiyoon arguu hin danda'u daareettiin dubbisan ture garuu jira naan jetti malee waan habbaan godhuuf sana seeraan natti himtuu jette enna namichi kun maal godhe seetanii yeroo ishiin dhuftu mana hijaare jedhee insoba mana hijaare mana nama suura kaasitti argatu duwwaa taate dhuftee isayyuu immoo namicha kana garaa bal'attee dafqa kiyya nyaate jettee irraa hin baqanne maaliif seeta yaa obboloota kiyya nu hin beekna rakkoo achitti dabarsaa turre
hundi keenya wal beeknaa jechuudha. Eenyu nyaatee akka hojjetu eenyu too nyaatiin akka hojjetu jechuudha. Achi mucayyoon kuni ammas deebi'iitii biyya gandaa deeminaan jedhee. Atoonni deebii biyya gandaa deeminaan jedhee na caqacaqoo waaqayyo ilmoo naaf kennee jette ulfaadha. Garaatti baatti jechuudha. Isumayyuu na caqacaqaa jira. Ani maka miidiyaa irratti naaf dabarsi jettee miti. Nama 500 keessaa nama 100 keessaa nama tokko fayyadaa jedheen viidiyoo kana keessaa jechi kun. Malee mucayyoon kun aasaadha normaali. Namni walitti dhufee aasaa unatta haasofte malee obboleettii kiyya akkasii miidiyaa fayyadamtaa miidiyaa irratti dabarsi jettee miti. Ani garuu waan natti dhagahameef maybe obboloonni kiyya kan dhufan dhufuudhaaf jiran kan biyya keessa jiranis kan biyya alaa jiranis deemuufis ta'e dhufuufis karoorsaa jirtan isin fayyada jedheen. Achiin innaa maal siin jeereen jedheen deebiin. Mucaa kana deessee haadha kiyyatti kennitee deemtanaan jedheen caqacaqaa. Otoo si ta'e maal goota kana? Eenyu keeyyuu ati mataa kennitee fitta taanaan ati of achiiftee taanaan yoomiyyuu humna keerraa dhiirri nyaachuu bareera taanaan akkuma harree dugda keerraa nyaachaa hafa dhiirri. Achi teessee kan birrii kee itti ergitu abbaa warraa keetti hiriyaa keetti mi'eeffachiiste takaa birrii aji anamma makka nyaata argisiiste takaa biyya keessa galtee yoo faana teesse ati kan birrii jettaa malee ji'a yoo hojjette yoo hojii qabaatte yoo hojii qabaatte 1,000 2,000 yoo buufatte yoo 3,000 yoo buufatte nama cimtuu yoo taate. Kana alatti guyyaan teessee yoo ji'aan teessee inni 40,000 30,000 50,000 tirgitu hin jiru kaa. Inni itti kennitu hin jiru kaa. Kanaaf obboloonni biyya harabaa keessa teessanii abbaa warraa keessaniin kana godhi jettanii damoosa keessan amma nyaatanii timtan wayyoo koon galtanii biyya keessa boqottanii jiraachuu hin dandeessan. Dhugaa waaqayyoon isin jira. Obsee ati yoo maal keessa jirta ati yoo maal irra geessee naan jechuu dandeessu. Yeroo kan nama akkasitti dubbattu naan jechuu dandeessu. Waa'ee kiyya guyyaa biraa viidiyoodhaan dhufuu nan danda'a. Waa'ee kiyya jechuudha. Kanaaf obboloonni biyya arabaa keessa teessanii dhiira birrii mi'eeffachiistan galeen bultii dhaabbadheen gammadee jiraadha jechuun waaqayyo yoo keessa isinii galeen alatti baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Innaa mucayyoo kana waan biraas waanan jedheen hin qabu. Maaliif seetanii nama karaatti itti dhufte kana godhi sana godhi jechuu hin dandeessu. Waan taasifte irraa fudhattee dhiisuu malee jechuudha. Garuu jechoota tokko waan jajjabina namaaf ta'u yoo ittiin ta'e malee jechuudha. Garuu mucayyoon kun eshi maal taatan? Deebitee yeroo sadaffittiif biyya gandaa isayyuu ilmoo lama gootee biyya gandaa maaliif? Maaf of hin to'attan? Maaf of hin to'anne? Maaf ergitu birrii? Maaf ergitu birrii? Itoonni amma ishiin yeroo achi teessu amma ishiin nyaattu baruu baatee itoo tilmaamtee birrii hamma hojjette namicha kanatti himuu baatte namichi kun deebiidhaan dararu. Deebiidhaan dararu. Maaliif? Ishiin gaariis ta'u yaraas ta'u hojjattee walitti qabdee ittan boqodhaadhaaf gara biyya ishiitti kan galtu. Garuu yeroo galtutti wanti itti boqottu hin jiru biraan antu jira ciqicitee jira. Namni tokko yaa jiru amma walitti dhufutti qofa eenyuyyuu maan ta'in amma harkaa qabdu qofatti kan si jaallatu. Amma harkaa qabdu amma kiisii kee keessaa baasteetti kennitu qofa haadha kee maan ta'in. Haadha nama dhante caala namni nama jaalata. Haadha caala icciitii dubartii haadha amma fakkeenyaaf kan shamarreedha. Icciitii kiyya kan beeku irra caala haadha moo abbaadha? Haadha mini. Haati keeyyuu kiisii kee keessaa baastee itti kennu barsiistee taanaan yeroo ati harkaa qabdu malee yeroo ati harkaa hin qabne eenyuyyuu sin jaalatu. Ishiinuu jibbitee sin jibbitu garuu haala sirra ciibsiti.
maybe ijoolleen tokko haati akkas gootu hin jirtu jettanii yaaduu dandeessu. Ani amma fakkeenyaaf ani ijoollee warra Amaaraa keessaa miidiyaa warra Amaaraa hordofuu dandeessu. Isaan keessaa maybe kan Oromoos dhofkattee jirti malee haati ishii na guddisti jettee naa keessi jettee biyya harabaa teessee gubattee cincooftee beeloftee dheebottee ifatamtee tuffatamtee dhiitamtee kan itti kennite ona nyaattee kan jirtu hin dhabamtu. Haatis jechuudha. Amma fakkeenyaaf ijoollee warra miidiyaa Amaaraa irratti baanii dubbatanii haati keenya kana nu goote jedhanii baanii dubbatu. Kanan dhagaye. Garuu kan keenyas yoo na dhofkattee kan gubachaa jiraattu jirti. Mee isinumti koomentii jalatti naa barreessaa. Haati ilmoo biyya harabaatti hergitee maallaqa ishii jalaa nyaattee fixxee hin jirtu. Omtuuyyuu siif hin hilu. Omtuu siif hin hilu. Ganama carraa keenya waan ta'eef kanarraa of eeguun jecha wanta hojjettan damoos amma nyaattan namatti hin himiina. Hiriyaa keessan haa ta'u eenyu ke maan ta'in taa'ee ji'an sarkatti lakkaa. Eenyu maan ta'in jechuudha. Kanaaf wantin isin dhaamuu qabu maybe viidiyoo hin dheerata guyyaa biraa walitti deebina jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana keessaa si fayyada yoo ta'e like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa na jajjabeessaa. Iddoo wanti dogoggoretti dhiifama naa godhaa. Dubbiin dubbadhe keessatti yoon afaan haariidhaan yookiin jechoota darbadheera ta'e dhiifama naa godhaan isiniin jedhaa. Isiniin jaaladhaa, isiniin kabajaa. Bakka jirtanitti nagaa fi ayyaanni araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyoon koo isin haa eegu. Nagaadhaan biyya keessanitti isin haa galchuun isiniin jira. Akkasumaan ijoollee Saawudii Arabiyaa keessa jirtani Rabbi madaa keessan, rakkina keessan, dhiphachuu keessan Waaqayyo bichaatu isiniif furmaata fiduu danda'a. Rabbi furmaata isiniif haa fidu. Biyya keessatti dubbataniif miidiyaa kamirrattuu dubbatameef furmaan hin dhufu. Yoo harka isaarraa ta'e malee Rabbi furmaata isiniif haa kennu. Homaa jechuu hin dandeenyu kan biraa. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Shalom.